Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Oduu wayitaawaa kan biyya keessatiif kan biyya alaa qabannee isiniif dhufna itti booharaan immoo affeerraa kenna kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ugguramuun dhagahamee jira. Dabalata oduu kana qabna isiniin kenna. Oduun itti aanu gibirri galii mindaa hojjettoota irraa kaffalamu mindaa birrii 8,384 ol ta'uu akka qabu gaafatamee jira. Kana jechuun hojjetaan mindaa 8,300 gadi nyaatu gibira irraa bilisa jechuudha. Dabalata oduu kana qabannee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hooggantoota paartilee mormitootaa waliin marii gaggeessuun himamee jira. Marii kanarratti ABO fi KFO'n kan hirmaatin akka ta'es dhagahamee jira. Profeesar Mararaa Guddinaa marii fakkeessoo hin hirmaannu jechuudhaan akka irraa hafe dhagahamee jira. Dabalata oduu kanaa qabadheera. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as humnoota mootummaa irratti tarkaanfii kan fudhate akka ta'e beeksisee jira. Oduu gara biraatiin immoo loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata nu wajjin bu'aa. Waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ugguramee jira. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa tibbana gaggeeffame hordofee hooggansi isaa to'annaa jala kan ture. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa waxabajjii 12/2025 eeyyamni isaa ugguramuu pirezidaantii waldichaa Yoonaataan Daanyaw himanii jiru. Uggura kana kan dabarse abbaa taayitaa dhaabbilee waldaa siviilii Itoophiyaa yoo ta'u sababni xalayaa uggura kanarratti eerame yaa'ii waliigalaa hin geggeessine gabaasa faayinaansii hin dhiyeessine kan jedhu akka ta'e himamee jira. Nuti qajeelfamaa fi seera biyyattiin eeyyamuun sochoone malee saniin ala waan raawwanne hin jiru kan jedhan pirezidaantii waldichaa. Uggurri kun sochii ogeeyyii fayyaa waliin kan wal qabatu akka ta'e nan amana jedhee jira. Kaayyoon hundeeffama waldichallee ogeeyyii fayyaatiif sagalee ta'uudha jedhee jira. Haaluma kanaan kana dura si'a 2-3 mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa akka deebisu ibsa baasuun gaafachaa turre. Uggurri kunis kanumaan wal qabata jedhee jira. Gibirri galii mindaa hojjettoota irraa kaffalamu birrii 8,384 irraa jalqabee akka ta'u gaafatamee jira. Hojjettoonni mindaa ja'a birrii 8,384 gadi argatan gibira irraa bilisa akka tahan konfedereeshiniin gamtaa hojjettoota Itoophiyaa gaafatee jira. Pirezidaantiin Iseemaak obbo Kaasaahun Fooloo gaafiif deebii riippoortii waliin taasisaniin gibirri galii hojjettoota irraa birrii 8,384 akka jalqabu mootummaa gaafachuu ibsee jira. Obbo Kaasaahun itti dabaluunis akka ragaa baankii addunyaatti namni guyyatti doolaara 3 gadi argatu akka hiyyeessatti waan laalamuuf gibirri galii mootummaa hojjettoota ulaagaa kana gadi yookaan kana gadi ta'an ilaaluu qaba jedhee jira. Akkasumas hojjettoonni dhaabbata hojjechiisaa kamiyyuu keessatti hojjetan mindaa ji'a birrii 8,384 irraa hanga 22,974 jidduu jiru dhibbeentaa 10 qofaan kaffaluu akka qabanis gaafatee jira. Kanneen birrii 1,150,100 fi birrii 8 ol argatan ammoo dhibbeentaa 35 kaffaluu akka qabanis ibsee jira. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hooggantoota paartilee siyaasaa mormitootaa waliin marii gaggeessee jira. KFO fi ABO'n marii kanarratti hin argamne jedhamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed marii kana kan gaggeesse waxabajjii 18/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Hooggantoota paartilee siyaasaa mormitootaa waliin akka ta'e kan ibse yoo ta'u paartilee mormitootaa ijoo
Koongiraansii Federaalawaa Oromoo KFO fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo ABO'n marii kana irratti akka hin argamin beekamee jira. Paartileen marii kanaaf waamichi isaaniif taasifame hundi isaanii bakka bu'oota afur akka hirmaachisan carraan kan kennameef yoo ta'u, ABO fi KFO'n waamichumaayyuu kuffisuudhaan hafanii jiru. Dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa yaada kennaniin paartiin kun yookaan paartiin isaanii marii kanarraa akka hafe mirkaneessee jira. Sababa maaliif akka hafan yeroo ibsani nuti siyaasa fakkeessoo fi marii qaamolee waliin hubanne gidduutti godhamu gaagama siyaasaa amma keessa jirru keessa nu baasa jennee hin amannu jedhanii jiru. Akkasumas dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu paartiin isaanii marii kana irratti hirmaachuu irraa akka of qusate mirkaneessanii jiru. Gara biraatiin immoo paartiin tokko marii kanarratti kan hirmaate maricha adda kutuudhaan akka bahe dhagahamee jira. Paartichis paartii Dimokiraatawaa Uummata Itiyoophiyaa yoo ta'u, carraa gaafii gaafachuu na dhoowwatanii jiru. Akkasumas gaafileen paartileen biroo kaasanis bu'uuraa miti jechuudhaan walga'icha yookaan maricha adda kutee akka bahe dhagahamee jira. Oduun itti aanu labsii yakkoota qabeenya yakkaan horatame seera qabeessa fakkeessanii dhiyeessuu fi shororkeessummaa mallaqaan deeggaruu ittisuu fi to'achuu paarlaamaan ragga'e mormiin isa mudatee jira. Labsichi akkana jedha: qorataan yakka qabeenya yakkaan horatame seera qabeessa fakkeessanii dhiyeessuu fi yakka shororkeessummaa mallaqaan deeggaruu qoratu adeemsa qorannoo irratti sababa adda addaa humna isaatii ol ta'een ajjeechaa irraa kan hafe yakka gosa fedhe yoo dalagellee akka hin gaafatamne. Labsiin deeggaru paarlaamaa Itiyoophiyaatiin kan ragga'edha. Labsii kana walqabatee dursee mormiin kan ka'e miseensota paarlaamaa irraayi. Mormiinis kan xiyyeeffate labsii namni qorannoo iccitii raawwachuuf ramadamee dirqama irra yeroo jirutti sababa humna isaatii olii fi fedha isaa malee ajjeechaan ala yakka raawwatu kamiifuu hin himatamu kan jedhudha. Yaadni labsii kanaa namni dirqamarra osoo jiru yakka ajjeechaa irraa kan hafe yakka fedhe yoo dalage hin himatamu jedha. Gama tokkoon immoo yakka raawwate jedha. Yakka raawwateef immoo hin gaafatamu jedha. Kun sirrii miti jechuudhaan kan morman akka turan himamee jira. Sababni isaas namni akka barbaade akka dalagu kan karaa banu jedhamee jira. Yaadni mormii inni biraa kan ka'e labsiin kun mirga qabeenya fi akkasumas namoomaa kan daangessi jechuudhaan kan dhiyaatedha. Yaadni mormii inni biraa immoo qorattichi birrii miliyoona argatee qaama qoratamuun waliyyoo gale hin gaafatamu jechuun kan dhiyaates jira. Walumaa galatti gaafilee fi yaadni mormii hedduun kan kaan akka ta'e himamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti kan fudhate akka ta'e beeksisee jira. Haaluma kana kibba Oromiyaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'ee jedhee jira. Kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Areeroo ganda Gallabaa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen bulchaa aanaa dabalatee humnoota hedduu miidhaa irratti kan dhaqqabsiise akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen bulchaa aanaa dabalatee hedduun addunyaa kanarraa kan godaanan akka ta'es ibsee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gad dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Guyyaa tokko dura loltoonni mootummaa Arroojii irraa hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gad dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simatamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u, har'as bakka ta'e irraa loltoonni mootummaa hedduun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Loltoonni mootummaa viidiyoo irratti mul'atan kun isaan har'a hidhannoo guutuu isaanii wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan waraana bilisummaa Oromootiin simataman akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Walumaa galatti tibba kana kibba Oromiyaa irraa loltoonni 20 ol torban tokko keessatti gara waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u, akkasumas giddugalaa fi lixa Oromiyaa irrallee loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gad dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiran baay'ataa kan jiran yookaan baay'een isaanii kan dabale akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Oduu biyya alaatiin lolli Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli kun dabareedhaan haleellaa biyyoonni kun lamaan walirratti raawwataa jiraniin miidhaa gama lachiinuu dhaqqabsiisaa kan jiru akka ta'es ifoomee jira. Lola deemaa jiru kana gama lamaan irraayyuu miidhaan guddaan dhaqqabaa kan jiru akka ta'ee fi lolli kun akka dhaabbatu mariidhaan rakkoon akka furamu biyyoonni garaagaraa waamicha taasisaa jiru. Manni marii nageenyallee waldhabdee Israa'elii fi Iraan irratti mari'achuudhaaf walgahii hatattamaa yookaan ariifachiisaa waamee jira. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii waldhabdee Iraanii fi Iraan irratti mari'achuuf jimaata boruu jechuun waxabajjii 2025 walgahii hatattamaa waamuu BBC'n gabaasee jira. Waaqayyoon nagaa haa buusu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu turaa.